Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Holtiin nagaa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo BBC Afaan Oromooti sagantaa galgala har'aa qabannee dhiyaanneerra. Hiriira mormii Oromiyaa keessatti waamame irratti lubbuu namaa darbeef rogeeyyiin hiriira waaman itti gaafatamummaa ni fudhatu. Uummanni Oromoo miidhamni isaa akka irraa ka'uuf bira dhaabbannee falmina hamma lubbuun keenya jirutti. Kanaaf itti gaafatama kan fudhatu isa ajjeesisa. Oromiyaa iddoo adda addaatti abbootiin seeraa reebamaaf hidhamaa jiraachuu gabaasa qabna. Ijoolleen kunniin lamaan abbootiin seeraa dachee akka hojjetaa jirlachuu jechuudha. Manuma murtii fuulduratti nu eeganii nu qabanii jedha. Kanneenii fi fonqolcha mootummaa maaliitti raawwate oduulee biroo gaggabaaboo waliin dabaallee simbiraan keenya ani bakka laatumaati. Haga xumuraatti nu waliin tura. Gabaasa gara alaatti arganneen wayita eegallu loltoonni Maalii erga pirezidantii biyyattii Bobakar Keetaa humnaan aangoorraa buqqisanii booda mootummaa ce'umsaa hundeessuun gara filannootti deemuuf ni hojjannaa jedhani. Loltoonni kunneen erga pirezidantichi aangoo gadi dhiisuu isaa labsanii as gammachuu isaanii akkaan ibsachaa turan. Duraa duubni fonqolcha kanaa maal fakkaata? Eenyufaatu duuba jira? Elias Mulgeetaa gabaasa qaba. De la chaleur de son affection, nous dire ma décision. Aangoorra na tursiisuuf dhiigni nama kamiyyuu akka dhangala'uun barbaadu. Jecha kana kan dubbatan dirqamanii aangoo kan gadhiisan pireezidaantii Maalii Ibraahim Bubakar Keetaati. Taateen kun akkasiin jalqabe. Guyyaa kaleessaa loltoonni fincilan kaampii waraanaa Keetii jedhamu to'achuurraa eegalan. Loltoonni biyyattii kun dhimmoota garaa garaa irratti muufii qabu. Kaan kaffaltiin wal qabata. Loltoonni kunneen guyyaa kaleessaa kaampii waraanaa Baamaakoorraa kiiloomeetira 15 fagaattu akkuma to'ataniin booda gara magaalaa guddoo erga yaa'anii namoota pireezidaanticha aangoorraa akka bu'an gaafachuuf walitti qabamanii simataman. Achiis mana jireenyaa pireezidaantichaa humnaan qabachuun pireezidaant Keetaa, ministeera muummee fi qondaaltota biyyattii biroo qabanii hidhan. Pireezidaantii fi ministeerri muummee biyyattii meeshaa waraanaatiin doorsifamuun gara mooraa waraanaatti geeffaman. Aangoorraa akka bu'anis dirqisiisan. Paarlaamaa biyyattiis diiguu ibsan. Hidhattoonni kunneen erga pireezidaanticha aangoo gadhiisuu isaanii labsanii as gammachuu isaanii akkaan ibsachaa turan. Keetaan filannoo pireezidaantummaa marsaa lammaffaaf waggaa 2 dura injifatan illee malaammaltummaa, qisaasama diinagdee fi walitti bu'iinsi hawaasa biyyattii keessatti dabaluun muufii uumeera. Loltoonni hangamii gocha kana keessatti akka hirmaatan ammaaf wanti beekamu jiraachuudhaa baatus qondaaltonni gameeyyiin waraanaa fonqolcha mootummaa sana qindeessanii raawwatan eenyufaa akka ta'an barameera. Osoo gabaasaalee hafanitti hin ce'in oduulee gaggabaaboon gurra simbuusa. Itoophiyaatti sa'aatii 24 keessatti namoonni haaraa 1336 COVID-19 qabamuun 28 ammoo lubbuu dhaban. Guyyuma kanatti namoonni 370 kan dandamatan yogguu ta'u lakkoofsi waliigalaa namoota vaayirasichaan qabamanii 34 ol darbeera. Dhaabbati oomisha qoricha Chaayinaa Sinopharm jedhamu talaalliin COVID-19 haga xumura bara faranjootaa kanaatti ni qaqqaba jedhamee eegamaa jedhe. Aangawoonni kaampaanichaa talaalliin kun muddee dhufurraa eegalee gabaarra ni oolaa jedhan. Ministeerri fayyaa Naamiibiyaa namoonni COVID-19 irraa fayyuuf jecha dhoqqee arbaa fayyadamuu akka dhaaban akeekkachiise. Ogeessonni fayyaa aadaa tokko tokko dhoqqee arbaa aarsanii ulachuun utaalloo mataa bobuuf funuuna namarraa fayyisa jedhanis wallaansi kun seeraan karaa saayinsiin hin qoratamne. Dureen waldaa kaatolikii Paapaas Firaansis talaalliin koronaa vaayirasii yoo argame namoonni hiyyeeyyiin illee argachuu qabu jedhan. Talaalliin COVID-19 argame biyyoota dureeyyiif qofa dursa kennama yoo ta'e baay'ee nama aarsa jedhaniiru oduuleen gaggabaaboo isaan kanneen. Odeessatti aanutti ceheera. Hiriira mormii wiixata darbe eegaleen Oromiyaa iddoo adda addaatti namoonni ajjeefamuu guyyaa kaleessaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Lakkoofsa namoota du'anii qulqulleessaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa himeera. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa guyyaa kaleessaa dubbisne ajjeechaa kanaaf namoota biyya alaa ta'anii hiriira waaman gaafatamtoota taasisani. Ofii namoonni kunneen maal jedhu? Dr. Ittaanaa Habtee waliin turtii gabaabaa taasiseera. Waan amma ta'aa jiru ibsuun eegalu.
sochiin uummanni Oromoo taasisaa jiru sochii walqixxummaatii fi sochii deemokiraasiiti. Kana gararraas miti, kanaa gadis miti. Wanta uummatichi irra deddeebi'ee himatu mirga abbaa biyyummaa waan jedhamu jalatti wal ga'a. Wanti kaleessa ta'aa oole har'as kan ta'aa jiru gaaffii karaa nagaatiin dhiyeeffachuu ture. Kanaaf hiriira nagaatu adeemsifame akkuma isin dhageessan namoota nagaa hiriira ba'an irratti humnoonni hidhatanii rasaasaa dhukaasanii kan ajjeesanii jechuudha. Asirratti kan biraadhaan ilaamii asirratti kana gaafannu kaleessa aangawoonni mootummaa deebiin nu kennan akka heeraaf seera biyyattiitti namni karaa nagaa hiriira ba'ee gaaffii gaafachuu barbaadu jalqaba qaama mootummaa gaafa akkanaa iddoo akkanaatti sa'aatii ammanaa haga ammanaatti dhimma kanarratti hiriira nan baha jedhee beeksisuu qaba kan jedhu seera keessa jira. Amma garuu sana malee abbuma argetu cal jedhee hiriira ba'aa kuni seeraan aladha. Kun akka hin taane seera kabachiisu dirqama qabnaa jedhu. Hiriirri nagaa kun eenyudha kan ba'e qaama mootummaa gaafatanii gaafatameera. Iddoo akkanaatti baana jedhamee himameera. Waa'ee gaaffiitiif yoo ta'e sirni amma jiru kuni gaaffii nagaa balbala isaa hunduma isaa cufee fixeera. Hooggantoota hundumaa fuudhee hidhaatti gasheera sababatti barbaade. Kanaaf uummanni karaa danda'uunitu hiriira wal waamaa, uggura karaas immoo karaa danda'uun wal waamaa jechuudha. Eenyutu waamee isa jedhuufi kan waame qeerroodha. Hooggansi qeerroo biyya keessa jira. Kan deebii kennes uummata Oromooti. Warra ala ta'anitu maqaa qeerrootiin hiriira waamaa jedhanii gara keessanitti inumaa itti gaafatamummaan isaan bira jira. Uummanni yoo bahe akka du'u osoo beekanii uummata du'atti kan waamaa jiranii namoota biyya alaa jiran kanadha siniin jedhu. Sini namni yoo bahe akka du'u inuma beektuu utuma kana beektaniiti kan namni hiriira akka ba'u karaa sooshaal miidiyaa adda addaa kan waamicha gootanii qeeqa akka kanaan mootummaan sin irratti kaasu kanaaf maa inni deebiin keessan? Jalqaba dubbii nama ajjeesuu amanuun isaanii wanta guddaadha. Namni hiriira ba'ee ajjeesneerraadha gama kan biraadha wanti isaan dubbataa jira. Kanaaf namni tokko biyya isaarratti heeraan wanta kennameef, heeraan mirga kennameef gadi ba'ee yaada isaa ibsachuudhaaf, wanta barbaade biyya isaarratti hojjechuudhaaf ituu mirga qabu rasaasaan du'aa namni gadi ba'ee gaaffii gaafatu jechuun mataansaa itti gaafatamummaa irraa baqachuudha. Kanaaf isa rasaasaan nama rukute kan gaafatu malee qeerroo isa waamicha waame miti. Inni ajjeesa akkuma jirutti ta'ee Dr. Ittaana namni akka du'u osoo beekanii rogeeyyiin namni hiriira haa ba'u jettu sanis namootni kun akka baahanii falman immoo karaa sooshaal miidiyaa karaa marsaa adda addaa waamicha gootu. Kana gaafa gootan namni yoo bahe akka ajjeefamu osuma beektaniiti kan kana gootan itti gaafatamummaan fudhattu waan kanaaf Dr. Ittaana. Ilaa ani wanti siin jechuu barbaadu waamicha nuyi waamnee hin beeknu. Waamicha qeerroon ergate miidiyaaleen Oromoo dubbisaniiruuf nus immoo gama dandeenye hundumaan uummanni Oromoo miidhamni isaa akka irraa ka'uuf bira dhaabbannee falmina hamma lubbuun keenya jirutti. Dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa namni meencaa qaratee dhagaadhaan gaafa humna poolisiitti bahu humni poolisii akkam godheetu cal jedhee ilaala. Namni akkana akka godhu immoo kan duuba jiranii humnoota naannoon Oromiyaa akka tasgabbii hin qabaanne barbaaduudha jedhu. Anamma gaaffiin koo mootummaanis waan mataasaa jedha, rogeeyyiinis waan mataasaanii jedhu. Kana gidduutti garuu namni du'aa jira. Tarii furmaatni biraa yookiin akka biraatti akka namni otoo hin duunetti qabsaa'uun yookiin siyaasa kana gaggeessuun hin danda'amu kan jedhu gaaffiin koo. Ilaa jalqaba kunoo atis kaasaa jirta nama meencaadhaan du'e dhageessee obboleessa ko namni meeshaa aadaa isaatiiti yoo fudhatee ba'e nama tuquudhaaf miti kan ba'e hiriira ba'e ofii isaatii yaada ibsachuudhaaf dallansuu isaa himachuudhaaf ba'e biyya mataa isaatii irratti isa kanaafi ammas sababa barbaadu jechuudha nama nagaa nama ajjeesanittu sababa barbaadu isa sana dhossuudhaaf kanaafi itti gaafatamummaa isaa fudhachuu qabu itti gaafatamummaan isaa mataa isaanii irraa bu'aa hin jiru. Gabaasarraaf qopheeffannee ka xumuraatti ce'eeraa Oromiyaa iddoo adda addaatti abbootiin seeraa mirga hidhamuu dhabuu osoo qabanii hidhaaf reebichi irratti raawwatamaa akka jiru ogeeyyiin seeraa BBC'tti himaniiru. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa rakkoon kun akka jiru amanee akka furamuuf hojjetaan jira jedha. Godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluutti abbootiin seeraa mana murtii aanichaa lama to'annoo jala akka jiran abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen BBC'tti himaniiru. Ammayyuu taanaa ture kan dubbise. Nuurii Abiyyoo fi Ahmad Sa'iid jedhamu adoolessa gaaf torbaa hidhamanii sana dura garuu maal jedhan si fakkaate walgahii gaafa jahaa taasifameedhaan. Walgahiin kun abbootii alangaa poolisii qorattoota yakkaa ta'an baay'ee dhadhanii bulchiinsaaf nageenya aanaa Adaamii Tulluu
mana murtii keessaa nam tokko isaan keessaa Ahmad illee hirmaatee jira. Marii waliinii kana taasifnee mariin kun maal irratti xiyyeeffata jedhu tokkoffaa yeroo beellamaa baay'ee manni murtii gaggabaabaa kennaa qorannoo irratti danqaa nuti ta'ee jira jedhanii akka malee mufii kaasanii jedhe. Mirga wabiitiin namoonni gadhiifamaa jiran jedhanii mufii kaasanii jedhan. Kan biraan mooraalii jecha namni shakkame tokko jecha bifa lamaan kenna tokko waajjira poolisii inni kun immoo mana murtiitti kan kennu jira. Namoonni tokko achitti waajjira poolisiitti amananii kan dhufantu jira. Mana murtii yoo dhufanii ni waakkatan waan ta'eef kunis qorannoo keenya irratti danqaa akka malee nurratti ta'ee jira jedhanii walgahii san irratti akka malee falmii hedduutu ture nurratti xiyyeeffatutu ture. Guyyaa guutuu hanga sa'a 12tti marii kana waliin goone ganama hojii idilee keenya irratti argamuuf nuti dhufnu manuma murtii fuulduratti nu eeganii nu qabanii jedhe. Gaafa dura qabamni isaanii reebicha akka malee nurratti raawwatameeru. Mana murtiitti dhiyaatanii poolisii maaliin shakkee jedhe? Poolisiin yaa'u ergama diinaa fudhatanii akkuma caaluun wareegameen namoota kakaastanii qabeenyaaf lubbuu namaa irra miidhaa akka geessan gootanii aanaa kana keessatti jedhan aanaa Daamii Tulluu keessatti erga to'atamanii guyyaa 9 booda mana murtii dhiyaatan. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa akkitti abbootiin seeraa kun qabaman seeraan alaa jechuun akka gadi lakkifaman wixata darbee ka ajaje ta'ullee abbootiin seeraa kun gadi lakkifamne. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinneetti ammoo abbaan seeraa Tasfaayee Magarsaa jedhamu gaafa adoolessa 21 gabaa keessatti poolisiin reebamee guyyaa tokkoof erga hidhamee booda gadi lakkifamu qondaalli mana murtii aanichaa tokko BBC'tti himaniiru. Qondaalli mana murtichaa nageenya isaaniif sodaatanii maqaaf sagalee isaanii akka hin fayyadamne nu gaafatan kun abbaan seerichaa ka reebamee hidhame namoota labsii COVID-19 to'achuuf bahe cabsuun hidhamaniif mirga wabii eegde jedhamee akka ta'e nutti himaniiru. Dhimma hidhamuu fi reebamuu abbootii seeraa kan irratti dubbi himaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa akka ta'an obbo Gonfaa Atoomaa bilbilaan dubbiseen ture. Abbootiin seeraa beekumsa keessatti hirmaannaa godhaniiru sababa jedhuun keessumattuu naannoo Arsii Lixaa Baalee iddoo adda addaatti akka rakkoon adda addaa uumamaa ture hooggansi keenya qubatamu. Abbootiin seeraa akkaataa kanaan to'ataman keessaa immoo abbootiin seeraa lama mana murtii aanaa Daamii Tulluu abbootiin seeraa lama keessatti argamu. Dhimma kana adeemsuma seeratiin ilaalamaa kan turedha. Abbaan seeraa kamuu akkuma nama kamittuu yakka raawwachuu danda'a garuu yakka gaafa raawwatattaatu itti to'atamu qaba. Yakka harkaaf harkatti yoo raawwatu yoo qabame malee to'atamuu hin danda'u kan jiru lafitti ifatti simee kan jiru. Osoo yakka harkaaf harkatti raawwatanuu qabnee kan jedhu karaa poolisii wanti jiru. Haa ta'u malee odeeffannoo pirezidaantii godinichaa irraa dhaqaa turre inni kun ilaalamaa turetti mana murtii olaanaa godinichaatti ilaalame yeroo beellamaaf gaafatame. Manni murtii olaanichaa tibba kana galmee qorannoo poolisii dhiyeessisee yakka harkaaf harkaa jedhame kana yookaan yakka isaan ittiin shakkaman raawwachuu isaanii wanta agarsiisu jiru. Kanaaf yaalli isaan ittiin to'atamanis seera qabeessa miti kan jedhu akka gad lakkifaman ajaja kennee ture tibba kana. Gadi lakkifamuu isaanii hanga ammaatti mirkaneeffachuu hin dandeenye kan naannoo Dirree Hincinneettiinis wal qabatee abbaa seeraa beellama yeroo namoota biroo shakkaman irratti kennitu hin gabaabbata sababa jedhuun akka to'atame abbaan seeraa tokkoo fi halkan tokko bulee akka to'annaadhaa bahe odeeffannoo isaa qabna. Bakkeewwan biroottis kana qofa miti iddoo adda addaatti adeemsa seeraa osoo hin hordofin iddoon abbootii seeratti to'ataman darbee ni jiraata. Kan ammoo adeemsa jiruun sirna jiruun furmaata itti gochuuf hooggansi olaanaan itti dhiyeenya hordofanii bakka baay'eetti abbootii seeraa seeraan ala to'ataman akka gad lakkifaman taasifamanii jiru. Amma warra hidhamaniin addatti kan reebaman illee jiru. Fakkeenyaaf Dirree Hincinnee kana ergasii namoota biroo achi jiranii odeeffannoo akka nuu kennan gaafa gaafannu rakkoo wal fakkaataa nu mudachuu danda'a sodaa jedhuun bilisaan nutti dubbachuu hin dandeenye jarri kun. Abbootiin murtii bilisummaa akkasii hin qaban yoo ta'e akkam godhaniiti kan isaanii murtii haqaa kennuu danda'an? Kanarratti wanti isin hojjetaa jirtan waan harkifatu isinitti hin fakkaatu obbo Gonfaa? Dhugaa dubbachuudhaaf waan harkifate jechuu hin dandeenye. Guyyaa jalqabaa rakkoon akka kanaa uumamuu calqabe irraa kaasee hooggansi olaanaan keenya pirezidaantii Istaanaan pirezidaantii dhimmicha hordofaa turani. Hordofuudhaan gamattis qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu wajjin marii sadarkaa naannootti yeroo garaagaraa gaggeeffamaa jira. Marii gaggeeffamaa jiru kana irrattis dhimmoota kana akka ishuutti akka ijoo dubbiitti qabatanii akka mammari'achaa turanii fi kallattiinis kaa'ama akka ture huban qaba. Kanaaf dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennee irratti hojjechaa jira kan jedhu taasisuun barbaada. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo keenya har'aa kanuma odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaa fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jennaa bor gabaasa kanneen birootii walitti deebina. Horaa bulaa.